تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال أيها دعوتو تغني تبني أكمل تفجر تبني أمان تنا تبا هيتا نياتاتي هيتا نياتا كونغا نياتا حبا شني أسر قامة نمني تاو نما جهان كان الرا هيتا دان ورقا بريفامي خنما في ورقان تكتهين قبدو كيسي جرا ميغا ولمانو تبا خانا لالي والديبير تبا تودا خنا خيسا وريتن هيتا غاري اركتني خنا رغتين غدتي وريتن كان نصيب ابو خنا نصيب كمني خان هين قبدو سني رغيسو في خاكي خانياتو في خانياتا كان ببريدا ابينيا حببون دا جرا سغنتا نمي واون دافو لالي والديبير ايغا داوتو دخنيا اكملاتني غتنيتي اراتن هيتا راف اسيد ياتو جرا ور نصيب ابو خنا نصيب كمني إسان خناف وانا سر بريفمي جرا إسانو دوني مرة أبا نصيبه حاصل رافلته وان أسكيسا نيات خنين قيساي وان نصيب ربي نصاب خنين أركته سنفلته نيات مبارك مبارك أيها دعوتو دخينيا قاعد جولين تاني أكو مهوكو بلكنات تيروني جنب مدنيسا إسانو داوان إسانو مدلتي ولو ما إسانو دينو سيني في من أيه مؤسس أحمد ما أدري الأركتة هاي النصيب مانو نصيبان كبا carraanki yeroo hunda walitti dhaabbata addancitu waan ta'eef jecha keekii harkadde ammaa sirri deebi'ee. Maashaallah. Hayyeega keek yeroo gartan gaa keeka baasadi namni nyaatu arraan tana mu'aasha ahmadi yeroo jalqabaa hedduu muddamuu jira garaan bishaan dhuguu jira jeeti dhiiroo hin qabdu wayin harkadhaa yoo jira. Hayyee mu'aas Abrahaam arraan tana dhiiroo carraan isaa maali kan jedhu isa wajjin turtii gaarii. Dhiiroo tanaa nyaadamu osoo hin jootiin yaadaan kutee kamalee ta'e aboo. Appiin nyaachuu deema. Maashaallah. Akkuma laaltanii gartanitti gaanyaas as keessa nyaanni kan bareedaadha appil jee innis dhiiroo tamiin nyaadha as keessa akkuma jirutti maal nyaadheettee yaaddiree fuuntana. Muuzaan jee yaade. Akka yaaddin harkanne hayyeegaa muuzaa appil harkatee jidhiin harkatee jira akkanuma as keessatti obboleessa kiyyaa Abdallanii harkama. Abdallagaa mee arraan tana carraa si mudate hawaasa keenya kanaaf daawwattoota keenya kanaaf mee nuuf ibsiif. Carraa ajaa'ibaa garuu yeroo ammaan tanatti wanni waan nama ajaa'ibsiisu nyaatan malee quufan malee utaalan malee hin caban carraa jaamtu irratti hedduu milkii isan dura yeroo lama wal jira muuzaa fi keek mu'aas nyaachuu jiru kana gartee nyaachuu deemu kana kanaatu na hamilsiisee ture lamaan kana harkadhee ture garuu amma yeroodhaaf Istadaadin itti beeka. Waan nama ajaa'ibsiisu takkaa carraa dhabee carraa abbaa carraa qabeessaa ta'an ture. Baay'een ifitti koflu jira waan na laalu qabdu. Ati hin qabdu gisee naa hin jiru. Abbaa carraa qabeessaa osoo hin jeefeegu wantoota xaanaana keessaa zeeroon baay'ifamee zeeroodhaan ta'uu kiyyaaf hedduu. Duma maal si dhaga'ama? Hedduu bakka miira keessa gammachuu addaan dhaga'ama bishaan hin dhuguu deema. Saniifuu bishaan hin dhuguu deema. Carraa yeroo lamaan dabarsanii akkasumas harka lafa jalaatiin gaa walii gallakkisanii onnoon ni jira. Hayyeegaa obboleessa kiyya qaalee kanaas irra geenyee jirra. Asuma maqaa isaatis nuuf ibsee gamanumaan waan nasiba sageegaa nuuf hima obboleessa keenya. Maqaan keenyu? Egaa duraan dursee maqaan kiyyaas Abdii Adam naan jaane. Akkasuma obboleessa kiyya Abdii Adam jaama. Mee Abdii Adam arraan tana carraa maalis as keessaa si mudate? Egaa duraanillee yeroo jalqabaatiif atiin qabdu waan jaamuun na qunname. Taabdella harkattee sana argattee turte? Taabdella harkattee argadde garuu akka nasii baate yeroo lammaffaatiis waan bareedaa ajaa'ibaan na qunname keeka waan jaamuun na qunname waan sedaan nyaachuudhaaf hedduu namatti midhaagu namatti babbareedutu na qunname yeroo sadaffaatiif mushabbaha waan jaamuun na qunname. Maashaallah. Mushabbaha kana gizee na qunnamu yeroo duraa natti das jee
boodarra dhiironni mi'aawa inni kun bishaan irra dhugu maal jechuudhaatu nagaddisiisee kanaafuu waan bareedaan argadhe jechuudha. Kanaaf waan bareedaa argattee waan ajaa'ibaatti bishaaniif jettee yoo dubbattu sellee taate arraan tana burcuqqoo nasruutii fi keessa bishaan guutuudha dhuguudhaaf. Abshiraa galatoomaa. Ayyee maqaan keenya. Ana mata duree yeroo jalqabaa maqaan kiyya Suudii Shee Sultaan naan jedhanii garuu yeroo duraa waa hedduun argadhe taraa tokkoffaa aappiliin argadhe. Taraa lammaffaa immoo mushabbaa kan argadhe. Taraa sadaffaa immoo waanuma na mudateetu muuza na mudate. Muuza anu yeroo duraa keekiin hawwee keekii nyaadha jeenaa mirqaana jiru kana muuzi na mudate. Muuza keekii aanami muuza rabbi na mudate. Maashaallah. Muuza argachuudhaaf duuba maaltu si dhagahama? Gammachuu hedduu takkaan qaba akkam muuza kanaafan ammaan tan. Maashaallah ayyee gamanoota obboleessa keenyatti dabarsiti. Hayyee egaa akkuma daawwattoota keenya akkuma ilaaltanii gartanitti obboleessa keenya kana carraa waan isa mudatee fi akka maqaa isaatis dura jalqaba akka nuuf himu si gaafana. Maqaan kiyya Dhaqqabaa Sharaf naan jaani. Hayyee. Mudannoo ajaa'ibaa na mudate. Nasiibaan qabaadhis waa hundatti. Hayyee mee nasiiba kan kee daawwattootaaf ibsi gaa. Taraa jalqabaa irratti nasiiba aappiliin argadhee ture. Aappil kana hawwaatiin ture waan ta'eef numaan argadhe akka rabbii argadhee numa aappilii yaa rabbii aappil argadhe. Taraa lammaffaa irratti waan asirra hin jirreen na mudate. Sadaffaa irratti hababiin na mudate. Niin fadha hababiis. Har'a hababii jaallata. Duba akkam hababa argachuudhaaf har'aan tana maaltu si dhagahama? Hedduu fadha habab kana hedduun jaalladha. Ammaasis. Tiyaanee dhugaa. Waan si dhiyaate jecha saniif nasiib si mudate. Hayyee taphni isaa akkam ture? Maashaallah hedduu nama gammachiisa. Nama qawwalchiisoo qabla. Ijoolleen hedduu akkaan kee harkates hedduu gammadee hedduu jaallatu. Maaliif ni jaallatu beektaa? Waan inni akkaan kee jaalladhuuf ija. Kunis waan inni akkaan appil jaalladhuuf immoo ni hojjeba. Achi dura muuza nyaatu sunis keek silaa keek Silaa muuz nyaadhee yaa. silaa keek nyaadhee jaa. Keek sunis silaa muuza yookiin appil nyaadhee jee yaadu. Qalbiidhaan isaan hundi qalbii isaanii irra turte laakiin immoo kana siibaatti namoota kan mushabbaa harkates waan isaarra gammadee nyaata. Kan qabdu sana immoo kan qabdu kana wajji. Sanis gaa nasiiba. Waraqaan siibaatee waraqaan teeta nasiiba hin qabdu ogos hin jaan. An hedduun nama مبارك